kiristaana le hin cuuphamne ati kiristaana akkan ta'iniif nu beeyta. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu jedhani ka amantiin qabdu. Ani rakkoon qabu ani waaqa kooti. Okay amantii mee sodaatini waan si jedhu ofiin bula. Onneedhaani kaa'ame. Waan si jedhu omneedhaani mee si dhiira jedhan arraa amantii. Mee si dhiira jedhan na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Bishaaniin miti ka cuuphamu. Na dhaggeeffadhu ka. Na dhaggeeffadhu ka. Akka mana ofii jiranitti mee si dhiira jedhan amantii ta'e himadhu amantiin ta'e maali? Abumas bakka maa walii gallee kaatee achi booda. No dura amantiin ta'e waaqeffatamoo islaama moo kiristaana? Maal jechuudha? Mee wallahi galgala kan amantii ta'e mee dhibbara raggaasii addunyaan as beektu ofiiniin buleettaa miti. Amantiin qab addunyaa tarra wanti jirtu amantiin jirtu nan pagan warra pagan amantiin qabne waaqeffataa waaqumaa jirete akkanuma wayii paawara wayii jiru teettu kiristaana islaama budaayizim hinduuzim judaayizim maal jira kaatoliizim waan akkanaa jira. Itoophiyaa keessatti islaamaa fi kiristaanaa fi waaqeffataa fi ka amantiin qabne jira kanneen keessa ati maali mee takka himadhu. Maaliif barbaadan? Waan hin barbaade maaliin si hojjaasa? Islaama jeetiin quraana si hojjaasa moo kiristaana jee wangeela moo waaqeffata jeetu moo sirna seeraan akka uumamaa ittiin bulu moo nama amantiin qabne saayikolojiin hojjaasa kanneen keessaa beekuun qaba ka. Galatoom ulfaadhu nama ta'uu koo ni beeyta miti. Wayin sareedha siin jedhe wayin harreedha siin jedhe namni amantii qaba namni kan hin beeku namni asirra jiru islaama kiristaana amantii ni qabda. Jechuun amma fakkeenyaaf ani islaamaa ani maaliidha akka jedhe asi no islimimmaan koo kiristinaan koo asii yaa obboleessa koo ofiin bula ana dhage maqaan kiyya Abu Muazii sabni kiyya Oromoodha amantiin kiyya islaamaa ergamaan kiyya Nabi Muhammadii waaqni kiyya Allahadha afaan hin dubbadhu afaan Oromooti walii galle hin saalfadhu himadhu meeti ayyee galatoo himadhu ila rakkoon qabu bari. Rakkoo qabda amantiin qabdu miti. Amantii ani asirratti baasee hin himadhu amantii. Hin qabdu mi. Keessaan itti amana rabbii kootti waaqa kootti keessaan itti amana ani tiktook irratti hin himadhu. Okay waaqni kee Yesuus immoo Allahadha. Waaqa. Yesuus waaqaa miti misi biratti. Ani hin jenne. Jedhi ka. Hin jedhu. Injedo. Okay, Allah waaqa miti misi biratti? Injedo akkasille. Allah jechuun afaan Arabiffaati, waaqa jechuun afaan Oromooti takka. Okay, kiristaanni amantii miti si biratti? Kiristaanummaan amantiidha. Amantiidha. Islaamni si biratti amantii miti? Ana biratti niyyaa warratti amaneef amantiidha. Warratti amanee miti. Amantiidha hin jedhe si biratti? Warratti amaneef amantiidhaan sin jedhe. Okay, amantiin ati hordoftu kiristaana moo islaama? Amantii an hordofu ani waaqa takkatti amanu. Amantiin qabdu? Inde. Waaqatti takkatti amanuuti akkamitti amantiin qabdu naan jedhu. Waaqa tokkotti warree waaqeffataa nuuni amanti. Waaqeffataadhaati. Baga amananii jarri nu amantaa qaban jechuudha bari. Okay, kitaabni ati gartee amantii san itti hordoftu quraana moo wangeela? Waan beekurraa amanaan. No, kitaabni ati hordoftu quraana suuraa 114 moo wangeela 66 moo wangeela 80 takkaati. Quraana maal fedee jaawate. Annamaa situ Abu Maal. Abeet. Ani wanni itti amanu waaqa takkatti ni amana. Gooftaan takka akka jiru ni amana. Gooftaa. Okay, hayyee amala waan dhiise waan sin tuqu waan amantiilee sin gaafadhu waan kitaaba tokko akkana joofi kitaaba tokko daa'imaas ajjeesa dubartiis ajjeesa horiis ajjeesa fixa dubartii durummaa qabdu qofa dhiisaa jedhu hordoftamoo kitaaba lubbuu namaa faqtulul mushrikiina haysu wajadtumuhum ka jedhu sana eessa geessu duula okay san duula abiyyuu nama ajjeesuuf ni erga biyya takka walii gallee Yesuus Kiristoos warra waan si jedhu okay amma aqlii ta'e ijoollee akkas taana Nabi Muhammad akka biyyitti biyya bulchaa turan jechuudha duraan. Dhaggeeffadhu kitaaba wangeela keessaan siima wangeela keessa waan jiru ijoollee daa'imman xixiqqoo ijoollee dubaraa gaala harree sa'aa
hunda fixaati dubartii durummaa qabdu qofaan bifadhaa jedha. Okay, Kitaaba kana hin fudhatta. akkas jedhamiti wangeelli Abu Muaz. Si garsiisa amma. Okay, rakkoon qabu argee jira. Afaan Oromoo. No, rakkoon qabu. Agarteemi. No, Okay, waan kana. Okay, wayya kana qofa. addeessa. Faktu jira. Okay, dura akka jettu. Kitaaba kana lachuu balaaleffadhu. Batanii kaatanii bakka biraan deemina please. No, siin na jedhu waan hin fudhatu. Ni fudhattamoo. Isa kanarraa dubbanna tokko. Ila akkas jedhamiti addunyaa takka matsaafa sanatti bultee har'aa akkas gochuutti jirtu biyya takka qofa maqaa naa dhaha. Waan siin jedhe No, biyya fadhuutti takka dalaga qofa fadhuutti maqaa hin naa dalagin. dhahaan jedhe No, bari. kun sammutee waan siin jedhe. Okay, si godhu si godhu Ameerikaadha. Dhaggeeffadhu siif kanna. Okay. Netanyahoodha. Netanyahoon boqonnaa kana dubbise amaaliqoota akka fixaa jedhe Israa'el Falastiin finna jedhee Falastiin dhabamsiise. Namni san maalinni? Nama wangeela hordofu moo Quraan hordofu? Wangeelatti bulanii akka wangeelatti bulanii. Waan ijateetiin argitu jaarraa kana keessa jirtu qaal. Falastiin waan godhe. Hitler hin dubbatu noo. Waan ammaa tanaan isa gaafadha. Netanyahu ni beeyta moo hin beeytu? Ni beeka. Falastiin meeqa fixe? No, qoyaa ka. Ijoollee Falastiin kuma 100 ijoollee. Sun poolitikaadha. Kanarra dhaabbataniiti miti. Poolitikaa siin hin jenne namni kun nama Qur'aan hordofu moo wangeela hordofu? Hin beeku jedhi. Siif hin baasa viidiyoon si baasa ammee. Jedhi ka. Okay, Hitler kiristaana moo islaama? Hitler Okay, sirraa dhiise. George Bush fi Obaamaan islaama moo kiristaana? Abu Muaz sun waan darbe bari. Maqaa kiyya qofa na yaamta jechuun gizeen waan reyaalitii waa sitti hime jedhe. Okay, sibiraan kutaa. Waan darbe qofa kaaftani bari. Seenaa darbe. Raawwate kufuun nama muslim. Gaafa lola masqalaa eenyu raawwate danguggaa shanii dila qabe. Seenaa nama beeku. Anyway, falmi Faqtul mushrikiina haysu wajadtum. warra bar mushrikin la mushrik siimu mee nabi Muhammadu Masuud Arabiyaa bee biyya biraa rukutee beek warra mushrike jechuun afaan Oromoo naay mushrike jechuun maal jechuun? Mushrika jechuun warra rabbiin biratti waa qaban jechuun. Mushrike jechuun saba isaati moo saba biraati warri san? Warri nabi Muhammad loleen Arab biyya biraa Roomaadha moo warra kam? Warra mushrika warra Qurayshidha isarratti duulee فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم هنك دانغا تركان فدو فرا دور كجدين فكينان سينجا نمني عادتي اجيس يودفه اجيس اتا مورا دور كتا كوي ابو معاذ سبا يسايو جتانو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو معاذ عليكم السلام يفا جرتو ابو معاذ استاذ انا قاعد جرت ودي لا اسني وجهي ناسه كوبينه فكاتو ولين ناسين دي سفرا oya malta tani si jolle malta رتن كابنا انا جرانا يفا داخنيا اوكي يا كاسي ابو ماسكو فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كجدوا كوني تبع إساق فرتيو هجتا اينو فقتلوا المشركين نامسين بر دولا لولا يچوني بيتا دولا يچو مال جچو دولا جچون يا موتمان تقو بيا بولچا نما سر دول ابيين بيا بولچا مو بيان بولچ بيا بولچ نما بيا شوركتو بيا سارت دولو دي مكم غدا نيدا نبي محمد بيا بولچا هوغنا يسوس بيا نغوجو تو كنما شان بولچين بيو نبي محمد بانكي قبا هوغنا قبا ورانا قبا بيا بولچا اججادا وهون تو غدا نما سبا سار چنقرسه نما اگاچو 1 second نما irratti duule maal godhu qaba rabbiin ajaja rabbiirran duuli firra dhorka hanqa gartee firra deebisaadha warra makka irraa reebee taa'if geessan achirraa reebanii nabi Muhammad madiinatti fagoo daansisan seenaa yoo qaraate kanaan warra siin duule firra lolaan jechuu lola kun intee islaama ka nama siin ajjees jedhu irraa kuchisa harran hojjetu nama arrallee borullee ni hojjeta nama siin lole ni firraa tumta in jirtu akka kiristaanuma as kanneefin نجز ما وانجيلي دائما جولة جيسا جرا جي قرآن خيسن جرا نجز بحر نجتو أبو ماز ما أنت هو إن خنافو إن دلقمو إن جرو عافا مجرا منجر الرأيون كان سنجوي فقتلوا المشركين إن دلقوا الرأيون سنجده قرآن كجيبسي سيتوان نو كريستاني فرات نجتو دبي واقعيو هندي وانيش عافا مي براكتيكالي اتدلقم كاليسا تات أوكي واقعيون دور نما فتو توري أرنا من فتو واقعيو مو إيه نيو خان أجاجي يسوس كريستوس
daa'iman ijoollee harree saree gaangee sangaa harree jinni fixa dubartii durummaa qabdu qofa hambifadhaa jedheen abbo. Wallahi ajaa'iba. Hin feetatu dubartii durummaa qabdu. Ammas laa wanni isin beeku qabda. Okay, as deebina. Mee aqlii ta'etti deebi takkituma tana naa fudhattaa waan kana hin deeggartamoo ni balaaleffatta. Maali? Ijoollee xixiqqoo qur'aana taatus wangeela taatus ijoollee ajjeesaa harree ajjeesaa sa'aa ajjeesaa gaalaa ajjeesaa dubartii dubrummaa qabdu keessaa hambifadhaa jedhe waan kana ni deeggartamoo ni balaaleffatta. Galatoom ulfaadhu kun bareeda bari jechuun akka gaafii keetiitti baay'ee bareeda isa dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu wanni sun har'a hin hojjetu bari addunyaa guutuu. Moo ani hojjetuuf hin hojjetu caafamee jira kitaaba akkana jedhu kan hin deeggartamoo hin deeggartu. Doo caafamee haa jiraatu wanti beeku qabdu wanni sun jijjiiramee jira bari. Waan si jedhu dhaggeeffadhu waan jijjiiramee jira moo hin jijjiiramne amma faktuun mushrikiin haisu wajjattimuun kun jijjiiramuu hin danda'u ilaalu wanni kun dhaabbadhu wanni kun arra katabe moo quraanni kun arra katabe moo waan duri. Quraanni moo dur barreeffame. Wangeelli dur barreeffame moo arra barreeffame. Duri sila eessaa feessa sila. Ni fudhatta waan kana hin fudhattamoo hin fudhattu. Jijjiiramee jira ka durii sunu akka jijjiiramee jiru abbo jijjiiramtu jedha waaqayyo wangeela Maatiyos boqonnaa 17 seera raajota moofaa keessatti kan dubbatame Abu Muaz. Okay, kakuu moofaati kakuu moofaa keessatti eenyu kana jajee na dhaggeeffadhu kakuu haaraa keessatti jijjiiramee jira. Na dhaggeeffadhu. Qoyka ila Abu Muaz ko wanne tubachu wanne la aduun dhiitanii bira salaataan deema. Ifama okay xiqqoo yoo isinitti dheeressa. Dhiifama jechaatuma wanni namni hubachuu qabu dhugaa dubbachuudhaaf ani la wanni barreeffamee darbe sun deebi'ee jijjiiramee jira. Hin deemu dhalootatti hin darbu gaarii malee jaalala malee jibbaa hin qabu. Garuu ammaa kun ilaayyuu malqee haamaatti akka itti fufuu qabaa jedha sun sirrii miti. Okay, warroota ani sarratti moo barbaanne warra faallaa kiyya da'awaat kiyya dura lallaba kiyya dura dhaabbatan fidaana duratti qalaa jaa Yesuus Kiristoos. Si kannu? Naan kennina hin barbaadu. Eegan barbaanne maa haasofte duba? No, isa kana qalaa jedha bara. Qalaa jedha wallahi qalaa jedha kana. Wallahi isa beeku kana qofarraa dubbachuu barbaada. Qalaa jedha maali keetii barsan keetii miti kuni keetii bar. Itti namantu kana maaltu si akka fadhe nuti ajjeesa nyaadhaa jedhus keenya maaltu hin jee keetu kan itti dhayite. Hinjiru Abu Muaz kaaseerri akkasitti hojjetu. Ati amma akka nama jaartii takka biraa deemeeti islaamummaarraa waa takka irraa kophaa qabdu jechuudha. Kee itti dhayite jaartii amma fuutee jirtu kana akka nama jaartii lammaffaa fuudhee amantii keessa